masii sobboo qaama nasiititti gargaarre nuti jechuudha. Mana san namni dhufeen jiru warra feemesoota keessa maaliif mana mee gargaarsi kun yoo tilmaamtan isin ijoollee keenya mee waa tilmaama mana isaanii yoo ta'e ebelallee ufe sheerii godha jedha garuu mana xixiqqoo kanatti mana akka keenyaa kanatti warra fooloon qabne warra daddaalacha kunoo mana kushiinaa keessa ramaxamaxxi jennu kana keessa yoo ta'e isaan garagaraniitu nullaalan jeeqomsi asumarraa eegala sila ta'eef ijoollee keenya birrii keessan seeran qabadha itti rarra'u waan barbaadda akkuma bulteen jettee waan barbaadda kanuma isin jechuu jaaladha galatooma garuu waa tilmaama ammoo ebeloon kun maaliif na bira darbee laata jedhanii yoo tilmaaman deebii ufumaaf argatu jechuudha waan badaa walirratti hin tilmaaminaadha waan boruu ta'u tokko waa tilmaaman isin jedha galatooma. Warreen gastii gurguddaa qaban barnu ijoollee foloota xiqqoo qabdu nu mekkoo kana beekuu qabdu nu galchan ikkoo. Adda badhuu gadi taa'e eenyuun haa gargaartii jirti. Kana booda nama tokko gargaaru nama dhugaadhaan dhukkubsatee nama dhugaadhaan rakkate yoo ta'e malee warra keessan muudii wasabbiidhaan walitti haasa'ee kana maasha siif jedhee walii galee as nutti ba'u nama tokko hin gargaarina. Eeyyoo. Maa qalladu? Vertidan omaan taanee jechaan dhagayaan illee sobaniitum kadhachuu fedha ni beekta. Ndee kaman zimmee dhuma kana irratti naara. Ganni isa siini gajee tokko kana intina nalaala gajee laayifii si gadi laalu garuu suma ijoolleen kutanii viidiyoo si gadhiisan laala maleen. Ayyoo ganni ijoollee gargaarsaa turte yeroo Joordaan jirtu erga Dubaay dhufte immoo garagaltee ijoollee nama rakkatiste garagaltee ilaalallee jirtu. Garuu immoo waan ta'e muddatee mana gubateedhaan ajandaa kaasanii akka ittiin kadhachuu wayii fedhan. Isirraa manni gubatee? Jedhanii kaameeshaa faana gubateedhaniitu odeessaa turanii garuu immoo dubbichi sobaadhaan. Fayyaa taanaan irra rakkoon qabu ajandaa biraa taanaan normaal amma na keessa galtee mul'atan yeroon algaasa kan akkanatti laalfee. Yaa maali qaba naani hidhamtee gara biyyaa galtaa maali sobaniitu ammoo ijoollee madaamii kana hiraarsuu barbaadanii malee. Namni si galchuu jiru yaal. Nama akkasii yaa. Tujjabba. Jadi lamaan taate. Ara nagaa fayyaa istaa yaabbolaa akka bakka jirtanitti waan fayyaa nagaa ta'uu Ayyoo. Yoo rakkina ta'e mana madaamii galanii hojjechuu yoo haalli gabaa qoqofaa ta'e jechuudha. Malee kadhaan hin barbaadu. Kanaan booda ijoolleen keenya sirumayyuu. Maaf kadhatama namni of danda'e hojjetama malee kadhatu bar. Sobaa waan isin hin jenne akkasii sobaa bar. Irra guddeessi miidiyaa kana bar diraamaa danata sii gala. Miidiyaa kanarra mi'ee namuma ammoo baarii jalatti malee namuma biraa jalatti hin jiru waayee. Ani feesbuukii isaa jalatti argee garuu isaan miseejii yookiin koomentii jalatti ganaadhaan kan jedhan sana bakka waan soba ta'e fakkaata beekte. Baay'ee takkuun na dhugaa dubbachuuf yeroon argu viidiyoo sana.
baay'ee nama gaddisiisa immoo ishiin immoo poostiin goonee barmaa poostiin goonee oromoo akkasidhaan jettu Jechuun tokko tokko maal seete galee saasamuun barbaadu namni tokko bar. Biar sama namni si galchu jiru ishiin jiran jettee waliin karaa hin qabnu barakkaatti si galchu jedhamnee bara. Hayyee jira bakka guyyaa gaarii isiniif haa ta'u ishee adeeko. Dhaggeeffatu samiidha osoo waan dubbiin kun dhugaa ta'eefi yoona miidiyaa kana tokko tokkoon poostii godhanama. Wanti kun dhugaa miti jechuudha. Kun kaleessa malee dheengaddana fakkaata. Mucayyoon kana iyyanii fikirii kana jalatti argeera garuu koomentii sitti hin jennine laayikii illee goonee zin jedheen bira darbeeti. Achiin ishii bira gaafa Matarii wana gubannaa koozi medheetuma muka isa gubat. Yeroo inni fidanii borsotanii callume dhabdu. Isiin immoo laayikii irra jirtu garuu. Eessa jirta ati Dubaay jirta? Saadaa galchii. Dubaay jira. Ayyoo hojiirra jirtan fakkaata. Nageenyi siniif haa baay'ee tokkoleewwan kan jirtan. Jettu soqaasha. Alhamdulillah kami Obbolaawwan qoqqoom jirtu nagaa keessan hundi keessanuu nagamu. lah. Jirtu akkam Enggak wallahi. Maali maatirra? murteen baatee jirtu. Anillee yaaraan jedhamu mana kana haaraadha garuu yaanni keessan natti tolaanuman goraa jedhe. Asaamni keessan baay'ee natti tola.